Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga saakaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hundumtu keessan bakka adda addaa kan jirtan akka sa'aatii bakka jirtanitti maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuu nama uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan yeroo hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenya qo'annaa kitaaba qulqulluutiin boqonnaa sadaffaa eegallee akka jirru ni beekama. Boqonnaa sadaffaa kanaan guyyaa darbe kutaa 10ffaadhaan kitaabolee Yihuudoonni gara booji'amuu Baabiloon galanii booda achitti seenaawwan turan xiqqoo isa booda garuu akkamitti akka isaan deebi'an deebi'uu isaaniidhaan manni qulqullummaa akkamitti akka ijaaramee sirni waaqeffannaa Waaqayyoo akkamitti akka eegalameedhaa fi Yerusaalem akka isheen itti ijaaramte kana kanneen dubbatan kitaaba Izraadhaa fi Nehimiyaa ilaalleetii kan dhaabbachiisne guyyaa har'aas achumarraatti fuudhaan kutaa 11ffaatiin kitaabolee yeroowwan sana barreeffamanidha kan ilaallu. Keessumattiyyuu Yihuudoonni jalqaba Israa'eloonni gara mootii Asooriin gara Nenawee waggoota 100 wayii booda immoo saboonni warreen karaa kibbaa jiran Yihuudoonni jechuudha warreen Yerusaalem gara Baabiloon bu'uu isaanii. Innaa bakka sanatti maaltu raawwachaa ture kan jedhu kitaabolee muraasa dhimma sanaa kanneen dubbatan ni jiru. Isaan kan ilaallaa keessumattuu kitaabni jalqaba kan ilaallu waa'ee kitaaba Izraa Sutu'eel Izraa lammaffaa isaan kun seenaawwan walakkaan isaanii biyya sanatti bara mootii Asoorii kaasee hanga Faarsitti wanta raawwatame qabatu walumaa galatti kitaabni Izraa Sutu'eel, kitaabni Xoobit, kitaabni Yooditii fi kitaabni Aastir jechuudha. Achitti maaltu raawwachaa ture kan jedhudha kitaabni Izraa Sutu'eel Izraa mala. Izraa masuma jalqaba baranne jechaadha. Maqaan isaa kan biraas Izraa Sutu'eel jedhama lubicha Izraa jechuudha. Biyya sanatti yeroo turetti jechaadha. Mootummaa Faarsi jala yeroo turanitti raajiiwwan torba argeera. Waa'ee raajiiwwan kanaa odeessaa. Kitaabni Izraa lammaffaa immoo kitaabolee warreen duraa keessaa kanneen babba'an seenaa dabalataa fi wanta tokko dabalata kan qabu ni qabaata. Kitaabni Yoodit, kitaabni Xoobitii fi Yoodit immoo bara mooticha Asoor bara bulchaa Asoor jechuudhaan Nenaweetti kanneen turan keessaa wanta raawwatamaa turan seenaawwan sana qabata. Kitaabni Aastir immoo isa booda gadi bu'ee bara Faars aangoo qabatan kan raawwate keessaa seenaa tokko ta'esaa jechuudha. Innaa kitaaboleen kun haala kanatti salphaatti hubachuu hin dandeenya. Keessumattuu kitaaba Izraa tokkoffaa jechuudhaan kan eegalle kitaaba Izraa tokkoffaa, kitaaba Nehimiyaa isaan kun lamaan Israa'eloonni fi Yihuudoonni deebanii biyya isaaniitti akkamitti akka isaan deebi'an. Kitaabni Izraa Sutu'eel dachee Baabiloonitti maaltu akka raawwate yeroo sanatti raajiin ni argedha. Warreen hafan immoo yeroo dachee booji'amu keessa jiran kanneen raawwataman kanneen qabatanii kitaaba Xoobit, Yooditii fi kitaaba Aastir jechuudha. Kanaafuu guyyaarraa akka fedhaaf fayyaa waaqeetti kan ilaallu isaan kanadha jechuudha. Kan jalqabaa ingilis kitaaba seenaadhaaf kitaaba 11ffaa kan ta'u kitaaba Izraa Sutu'eelii fi Izraa lammaffaadha. Kitaabonni kun lamaan akkuma tarreeffama guyyaa darbeedhaan ilaalletti bakka tokkotti kan lakkaa'amanidha. Kitaabuma Izraa lamaan isaanii malee kitaaba adda addaa miti. Kitaabuma Izraati. Barreessaan isaanii lubicha Izraadha. Lubichi Izraan kitaaba duraa Izraa tokkoffaa kan jedhu kan barreesse lubummaadhaan bara manni qulqullummaa ijaaramuudhaaf Yerusaalem deebitee karaa Nehimiyaa ijaaramtu sana lubummaadhaan tajaajilaa kan turedha Izraan. እና kitaabolee kun lamaanis kanuma isaati jechuudha.
Kitaabni Izraa Suutu'eel jechuun Salaataayil jedhama. Kan dhugoome jechuudha. Maqaan kan biraa lubicha Izraati maqaan kun. Kitaabni kun naannoo bara 457tti dhaloota Kiristoosiin dura jechuudha. Lubicha Izraadhaan akka barreeffametti ni amanama. Qabiyyeen isaa maalidhaa? Lubichi Izraan biyyatti booji'aman Baabiloon osoo jiranii bara moota Faars jechuudha. Raajiiwwan torban argee ture. Raajiiwwan torban kana ergamaa Waaqayyoo qulqulluu Uraa'eldhaan waa'ee maalummaa isaanii bal'inaan gaggaafatee deebiiwwan inni argate duukarra walitti aananii qabatanii kan jiran boqonnaawwanii 13 kanneen qaban dhimmuma kanaa odeessu. Kitaabni kun kana jechuudha. Taanis immoo guyyaa 40 soomee kitaabolee qulqulluu akka barreesse Ingiliziraan kitaabolee barreesseera. Kitaaboleen bara booji'amuu gara Baabiloonitti taasifame baay'een isaanii Naabukedonosoriin gubatanii badaniiru. Manni qulqullummaa gubateera. Meeshaawwan baay'een gubataniiru. Kitaabolees gubataniiru. Isa booda garuu lubichi Izraan hafuura qulqulluudhaan Ingiliz soomaaf sagadaan jechuudha. Kitaabolee kana deebi'ee barreessuuf danda'eera. Faarsaa Daawit mataasaa haala amma jiru kanaan kan qindeesse lubicha Izraadha. Innaa kitaabolee keessatti waa'ee baay'ee gahee guddaa kan qabudha. Guyyaa 40 soomuudhaan kitaabolee kana kan sassaabee barreesse warreen badaa barreesse kana ni dubbata jechuudha. Boqonnaawwan 13 kana bakka sadiitti haa qoonnu. Tokko amma sadii kan jiru lubichi Izraan Waaqayyoof ergamaa Uraa'el wajjiraan akka naasee ni dubbata. 407tti gaafa immoo mul'ata inni arge. Mul'ata 7 arguu isaa jechuudha. Inni kun bara isaa duukarra gara fuulduraatti yoom akka raawwatu duukarra bal'inaan ibsamee jira. 8 amma 13tti immoo sooma isaadhaan icciitii isaa ibsame. Ingilis soomaan icciitii ibsamee fi barreesseera. Isaan kana qabatee ni jiraachuudha kitaabni Izraa Suutu'eel. Kan lammaffaa kitaaba Izraa lammaffaati. Kitaabni Izraa lammaffaa baay'een isaa seenaawwan dura raawwataman kan qabatee jirudha. Kitaaba sadii keessaa walitti kanneen qabaman seenaawwan kana qabateera. Kan jalqabaa lammaffaa seenaa baraa yookiin immoo lammaffaa oduu oolmaa baraa kan jennu san boqonnaa 35 amma 36 kan jiru Yosiyaas ayyaana Faasikaa kabajuudhaan Waaqayyoon akka itti galateeffatamu taasisuudhaaf kan inni taasise seenaan kun qabatamee jira achirratti. Isuma kallattiidhaan kitaabni Izraa lammaffaa qabateera kan jiru jechuudha. Inni kun callifameetu miti. Bargiti Izraa lammaffaa kitaabni kun Israa'eloonni seenaan amma Yosiyaas suni durseetu kan raawwatame yeroo Israa'eloonni Yihuudoonni osoo isaan gara dachee Baabiloon ittiin deebiin jechuudha. Inni arga dachee Baabiloon deemanii waggoota 70 kan hin xiqqaanneedhaaf jiraataniiru. Achitti ijoolleen baay'een dhalataniiru seeraan beekani. Innaa namoota kanaaf akkam godhanii kitaabolee duraa keessaatii akka lallabaatti walitti qabuudhaan barsiisuu isaaniiti. Innaa isa kana jechaadha. Asitti barbaachisummaan isaa kanadha. Tokkoffaa Izraa boqonnaa lammaffaa 9-tti kanneen barreeffaman Yihuudoonni akkamitti akka isaan gara dachee isaaniitti ba'anii manni qulqullummaa akkamitti akka inni ijaaramee dabalataan waaqeffannaa Waaqayyoo akkamitti akka eegalee itti fuudhaan dallaa Yerusaalem ijaaruudhaaf yeroo jedhan qormaataan isaan qunnamaa ture. Kana akkasumas dhimma adda addaatiin qormaata isaan qunnamaa ture. Dursinee kan barreessan jechaadha. Isaan kana qabateera. Nahimiyaa 8:7-8 kan jirus immoo ingirii Nahimiyaan marsaa sadaffaadhaaf Yihuudoota gara dacheetti deebi'an gara biyya isaanii gara Yihuudaatti deebi'an qabatee yeroo dhufu namoota baay'ee fideera. Inni tartiiba namoota kanaadha. Maqaa isaanii jechuudha. Ijoollee gosa gosaan kanuma tarreessaa Nahimiyaa boqonnaa 7ffaan. Isa kana jechaadha kitaabni kun qabatee jiru. Seenaawwan irra deebiisee seenessaa lallaba barumsas immoo kan abbootii irraa fudhatee ni taa'aa jechuudha. Boqonnaa 9 qabaa 1-2tti kabaja mana qulqullummaa kan lubootaa taabota Waaqayyoof tajaajila Iyyoosiyaas jalqaba kan kaasne akkamitti akka inni Faasikaa kabachiisuudhaaf eegalsiise jechuudha. Kabaja mana qulqullummaa lubootaa taabota Waaqayyoo isaan kun maalidha? Ingirii ijoolleen kun reefuu dhalatanii baay'oleen isaanii daa'imman akkasumas immoo warreen guddatanis immoo biyya ala guutaatti waanta guddataniidhaaf kana baay'eetti waanta hin beekneef kan akka lallabaatti fideeraa fi boqonnaa 2-4 raajii Ermiyaas dursee dubbatee ayyaana mootummaa Daariyoosiin eegalamee badhaasaaf kadhannaa Zarubaabel bal'inaan ni kaasa. Boqonnaa 5 xumuraatti gaafa ilaallu immoo namoota booji'amuraa deebi'an jalqabatti kan tarreessine akkasumas Nehimiyaa lammaffaa keessa kan jiru tokkoffaa Izraa boqonnaa lammaffaa keessa kan jiru isaan kan ni kaasa manni qulqullummaa deebi'ee ijaaramuusaa asitti kan kaase gachaana isaan kana deebiidhaan kan kaasudha jechuudha kitaabni kun. Walumaa galatti kitaabni Izraa Suutu'eeliif Izraa lammaffaan
akkuma kitaaba Izraadhaaf kitaaba Nehemiyaa akka kitaaba tokkotti lakkaawwamuudha. Kitaabni seenaa kan 12ffaa kitaaba Xoobiitidha. Xoobiit jechuun hiikkaansaa gaarii jechuudha. Kitaabni kun naannoo bara 700 hanga 500 gidduutti Naanaweetti Yihuudoota godaansaa turanidhaan kan barreeffamedha. Egaan jalqaba maal jennee baranneerra bara Roobi'aam saboonni Israa'el bakka lamatti akka isaan qoodaman Israa'elii fi Yihuudaa jedhamuudhaan warreen Israa'el jedhaman negadii 10dha. Gara kaabaa qabachuudhaan kaaba Israa'el qabachuudhaan jiraachaa kanneen turan isaan kanadha. Bara 722tti mootii Asooriin gara Naanaweetti kan fudhataman jechaadha. Innaa kitaabni kun dachee kanatti bara kanatti kan barreeffamedha jechuudha. Bara Saaraa kaasee amma bara 500 gidduutti kan barreeffamedha. Qabiyyeen isaa Xoobiit mataan isaa dachee gosoota Israa'el keessaadha. Gara sanatti kan deemedha. Bara mooticha Ameneser gara Asooritti erga booji'amanii booda inniif mucaan isaa Xoobiyaan rakkatanii osoo jiranii Waaqayyo ergamaa Rufaa'el isaaniif ergee rakkina keessaa isaan baasaa kan seenessudha. Ingilis seenaa kana bal'inatti hin beekne hundi keenya keessa deebi'ee kaasuun barbaachisu. Waa'ee Xoobiitiif mucaa isaa Xoobiyaa fi qulqullichi Rufaa'el akka namaatti mul'achuudhaan wanta inni raawwate mana Raagu'eel deemuudhaan dubartittii Saaraa yeroo abbaa manaa 7 kan irraa ajjeese agaanitti akkamitti akka irraa baase kana bal'inaan odeessa. Boqonnaa 14 dhaqadhaa bakka saditti qoonnee ilaaluudhaaf yoo salphisne 1-4 kan jiru Xoobiitiif maatii isaa seenaawwan kana kan seenessudha. 5-11tti immoo adeemsa ergamaa Rufaa'el Xoobiyaa waliin geggeessee fi nama afurri hamaa irra ture sana Saaraa kan jedhamtu intala Raagu'eeliin fayyisuudhaa fi Saaraadhaaf Xoobiyaan immoo gaa'ilaan akka isaan tokko ta'an odeessaa. Boqonnaa 11 kaasnee amma 14tti immoo jalqaba iji Xoobiit cufamee ture, jaamee ture. Erga sanaa booda karaa qulqulluu Rufaa'el akkamitti akka itti banamee galata Xoobiit dhiyeessee fi jireenya isaa kan biroo kanneen hafan kan ibsudha. Salphaadhumatti haala kanaatiin kitaaba kana qo'achuun ni danda'ama. Kitaabni seenaa kan 13ffaa immoo kitaaba Yoodiit jedhama. Yoodiit mootuu jechuudha. Kitaabni kunis achuma dachee sanatti kan barreeffamedha. Dachee Asoor yeroo Naanaweetti fudhataman jecha saboonni warreen sun dachee sanatti kanneen irra raawwataman keessaa kitaabni lammaffaan kitaaba Yoodiit irratti barreeffamee kan jirudha. Lola guddaatu isaan irratti taasifamaa ture. Israa'eloota irratti baay'ee dhimma haala hin taaneen amma isaan dhumanitti namoonni baay'een beelaan dheebuudhaan hamma dhumutti Holofernes kan jedhamu namichi saboota baay'ee loltoota baay'ee qabatee kan deeme sun saboota Israa'el kana baay'ee miidhee ture. Innaa Yoodiit immoo ogummaa Waaqayyoon laatee Holofernes kana morma isaa kutuudhaan kana booda saboonni bilisa ba'uu isaanii odeessa kuni. Ofii ishee qomoo Israa'el keessaadha. Abbaan manaa ishee Minaasee jedhama. Yeroo tokko dhukkubaan ishee irraa du'a. Kana booda waggaa 3dhaaf qofaadhaan ingirii tajaajila hin qabdii, mana hin qabdii, qabeenya hin qabdii, qofaa ishee jiraatte. Sana booda rakkoon Holofernesiin saboota Israa'el ga'u gaafa dhufu yeroowwan kana Yoodiit Waaqayyoon kan sodaattuudhaa fi soomaaf sagadaan kan jiraattu turte yeroo baay'ee jechuudha. Kadhannaadhaan kan jiraattudha. Ammas Waaqayyoon kadhattee saboota kana hin gatiin jechuudha. Baay'ee mala fayyadamuudhaan jechuudha. Hanga Holofernes jechuun hoogganaa waraanaa kan warra mootota Asoor ture. Isa kana baay'ee loltoota lakkoofsa hin qabne qabatee kan deemu. Hoogganaa kana morma isaa kuttee morma isaa fudhattee kan deemtedha. Kana booda saboota kana bilisa baasteetti. Isa kana kan inni seenessu jechuudha. Boqonnaa 16 qaba. 1-7 duula Holofernesidha. Sodaa Israa'el sirra bulaa ture kan dubbatudha. Israa'eloonni sodaa qofa osoo hin taane baay'ee miidhamaniiru. Ijoolleen haadholiin baay'een beelaan dheebuudhaan lakkoofsa kan hin qabne amma dhumanitti. Uummanni walitti yaa'uudhaan imimmaan dhangalaasanii gara Waaqayyootti amma kadhatanitti. Kana keessatti Waaqayyo isaan gargaaree dubartiin kun bilisa isaan baasteetti jechaadha. Boqonnaa 8 kaasee amma 15 akka haala isheen ajjeeste seenessa. Seenaa isaa bal'aadha. Kitaaba dubbisuu dandeessu. Holofernesiin ajjeesuudhaaf baay'ee mala baay'ee fayyadamte dhuma irratti isheef milkaa'e jechuudha Waaqayyo ishee gargaare. Kana booda boqonnaa 16ffaatti immoo wanta Waaqayyo isaaf raawwate kanaaf galata isheen dhiyeessite akkasumas saboonni Israa'el gara ishee dhufuudhaan gammadanii galatoon isaan isheedhaafis akkasumas Waaqayyoodhaaf dhiyeessan
qabatee jira jechuudha. Kitaabni Iyyoobiis kana fakkaata. 14ffaatti kan ilaallu kitaaba Aasteridha. Isa kana guyyaadhaan waa ga'u kutaa itti aanutti qabannee dhufna. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanuun deebileen galchuutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.